artii torbaanitti al tokko isinii dhiyaatu hayyuu qorannaa seenaa kataan obbo Muhammad qabannee isinii dhiyaanneerra haga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofaa jedha. Gara gaaffii deebii keessummaa addaa qabnutti isin dabarsa. An beessaan sagantaa kanaa Hussein jedhama. Obbo Muhammad baga nagaan dhuftanii waamicha keenya kabajanii yaada qabdan furdaa yookaan yaada yabbuu kana qabattanii nu dhiyaachuu keessaniif hedduu ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Sududumaan gara sagantaa keenyaatti dhiyaannaa akkuma baratame maamiltoonni yookaan hordoftoonni sagantaa kanaa waan ta'anii dhiyoo fagoo keessaa nuti xallaa jiranii fi maqaa keessan bakka itti dhalattanii fi gahee hojii keessanii akka nu ibsitan kabajaadhaan isin affeera. Tole ulfaadhaa isinis sagantaa keessan irratti guyyaa irraa akka waliin mari'annuuf na affeeruu keessanii fi galatooma isiniin jedha. Akkasuma hordoftoota keessanii fi isiniin illee wal baruu kan hin barbaadu akka baraa osoo hin ta'in akka qaratti isin wal barachuu fedha. Ani Muhammad Kadir Amir jedhama, dhalataa Godina Baalee akka kaleessatti Yayyaba Odaa Roobaa daddacha Bullaallaa Dhimtuutti dhaladhee gosatti Bullaallaa ilma Siikooti Arsiidha. Gaheen hojii kiyyaa barreessaadha. Qorannoo aadaa seenaa ganamaa ittiin bulmaata uummata Oromoo kanarratti hojjechaatiin hin jira. Hojjechaas ture ammas hojjechaatiin hin jira. Haalli kiyya kanuma fakkaata. Bareeda. Mee maaltu jalqaba waan gara seenaa kana qorachuu maaltu isin kakaase? Jalqaba qorannoo kanaaf wanti na kakaase ani ijoollummaadhaan ittiin bulmaata uummata Oromoo aadaa, duudhaa fi seenaa keenya kaganamaa kana dhaddacha irratti barachaa ture. Dikatti barachaa ture, yaa'atti barannee dhaddacha irra deemnaa, sirna gumaa, sirna araaraa kanarra deemnee xiqqeennaan ijoollummaadhaan gaaddisatti nu barsiisaa turanii. Achirraan erga bifa aadaatiin waan kana baradhee dhufe ammoo barumsa kiyyaa wal bira qabee gara qorannootti seeni. Isa san amaanallee nurra jira. Maanguddoo yeroo nu barsiisan barumsa keessan kana jabeessaa, barumsa kaanis baradhaan hojjechaatiin turanii. Kanaaf kanumarra dhaabbadheettiniin waan ijoollummaadhaan baradhe san erga ammoo gara barumsa ammayyaa dhufe gara kitaaba dubbisuu seenee amaanaa maanguddoon ijoollummaadhaan gaaddisatti nu barsiisan san seenaa keenya ganamaa kana gara qorannootti akka jijjiiru kana taasise isa kana. Tole, akkuma amma jecha keessanii irratti manguddoonni yeroo ijoollee walitti qabanii barsiisan kana ijoollee keessaa filanii barsiisantu jira moo ijoollee bara san yookaan gadaa san keessa dhalattee fidanii akka jarri heeraaf seera kana barattu irratti qaran? Haalli maanguddoon itti barsiisan yaa'atu jira. Yaa'a kana namni tokkollee nafuu xiqqaa guddaan nafuu yaa'a kana deemanii yaa'a kanatti maanguddoon waan keessa darban akka waan taateen amma uumametti ofii isaaniitiin wal gaafatan akka dhaloonni irraa baratu iddoo sanitti deemanii bakkuma namni hin duunetti gumaa bitutu jira, bakka namni hin lolletti araarsutu jira. Heeraaf seera uummanni Oromoo kaleessa itti baratu san barsiisan, dhaloota barsiisan. Dhaloonni irraa fuudhee achumatti shaakala godha. Waan kana jechuudha. Bifa aadaatiin. Yeroo kana ijoollee keessaa hubannoo argatan namoota waan kana barumsa kana irratti xiyyeeffatanii aadaa kana gadi fageenyaan hubatan akkasuma dikarraa dhaddacha yaa'a xixiqqaarraa gara yaa'a guddaa walgahii yaa'a gurguddaa akka aadaa Oromootti farda yaabbatanii miilaan deemanii walitti dhufan. Dhaddachi tokko dhaddacha dikatu jira, dhaddacha garee tokko jechuudha. Dhaddacha bahimatu jira, dhaddacha yaa'atu jira guddaan osoo dhaddacha baallii bira hin geenne. Dhaddachoota kanarra deemanii barsiisuudhaaf dikarratti nama hubannoo qabu, nama xiqqishu aadaa kana gadi fageenyaan hubatee fuudhanii garamiin deemanii gara yaa'a guddichaatiin deeman. Bifa sanii ufumaa isaatii dhaloonni calalaatiin nama guddaa wajjin bakka guddaa deemee aadaa kana akka inni baratu godhan. Dandeettii isaatu isa filaa deema. Malee wanni namoonni ati kana baradhu ati kana baradhu jedhanii maanguddoon filanii jiru xiqqaa guddaan yaa'arraa hin hafu. Adabbii qaba yoo yaa'a Oromoo irraa hafe yaa'a dhaddacharraa yoo hafe naannoo sanitti. Tole, namni yaa'a kana dhaquu danda'u nama umriin isaa hagamiiti? Umriiwwan daangeffamu jira? Umriin hin daangeffamu.
dabballeerraa kaasee umriin hin daangeffamu guyyaa san hattan namoonni horii bobbaasullee naannaa sanitti horii bobbaasu. Ijoolleen horii tiisitullee kaluu yaa'atii sun jirtutti bobbaa horii bobbaasanii achumaan iddoo yaa'aa sanitti dhufanii achumatti taphataa oolanii waan silaa achirratti qophaa'ee waan adda addaatu jira waan kana mara achirraa naannoo sanirraan fagaatu namni tokko nafu jechuudha dhiira dhalaan yaa'a sanirraa nafu. Amma mee eega akkasii guddattanii mana barnootaa seentanii ittiin barattanii jettan waan gaafa manguddoon teettee isin barsiiftuu san mana barnootaa keessatti wanni argattanii dabaltan yookaan ammoo mana barnootaa keessatti wanni teettanii barnoota idilee keessa barattan jira. Wanni sun yoonni barnoota idilee keessatti baranne hin jiru. Tarii wanni tokko tokko ammoo wanni akka maqmaaqsatti akka oduu duritti barnoota keessatti dhufuun jira. Fakkeenyaaf amma kutaa 3 ture. Kutaa 3 irratti waa'ee sangoolee 3 baranneera. Waa'ee sangoolee 3. Sangoolee 3 suni sangaa 3 miti ka bineensi nyaate. Heeraa fi seera uummata Oromooti ka bineensi nyaate. Fakkeessanii sangoolee 3 adii, diimaa, gurraacha adda addaan baasee bineensi nyaate sanii maanguddoon kan nu barsiisan heeraa fi seera kenna akka diinni haala kanaan nu harkaa fudhatetti daddacharratti gaaddisatti nu barsiisanii tarii ammoo wanni sun ammoo barnoota keessa galeera akka oduu duritti waan akkanaa kanaan yoo ta'e malee ifaan ifatti waan maanguddoon achirra nu barsiisan san heeraa fi seera uummata Oromoo aadaa, duudhaa, seenaa kenna isa ganamaa qulqulluu san barnoota keessatti wanni argine hin jiru. Barnoonni garuu kan fayyade waan aadaadhaan baranne san deebinee qubeessuudhaan qalamaa fi waraqata wal qunnamsiisuudhaaf baay'ee ga'ee taphateera. Akkasuma ammallee dagaagina sammuutiif ga'ee guddaa taphatee saniin alatti garuu eenyummaa keenya wanni achi keessatti baranne jiru eenyummaa keenya gaaddisatti baranne malee mana barnootaa keenyatti eenyummaa keenya agarre. Fakkeenyaaf amma asiin dura hayyoonni asiin dura jiran kunoo taa'anii jechaan himaan uummata keenya barsiisaa abbaa irraa ilmatti dabraa ilma irraa akaakayyuutti dabraa akaakayyuu irraa abaabayyuutti dabraa as dhufee wanni kun. Amma yeroon ammaa kun ammoo yeroo ilmi namaa baratee qaroomee waa dubbisuuf waa barreessuu danda'u waan ta'eef wanni akka jaraa sanitti jarinuu kaleessa kunoo gahee ofii gahaniitiin uummata kanaan gahanii uummata kana ittiin bulchaa turani. Amma yeroo ilmi namaa baratee waa arguu danda'e kanatti yookaan waa hubachuu danda'e kanatti maaltu dhoorge ilmaan Oromoo akkasii barreessuu yookaan katabanii akka ilmi namaa kuusaa keessa kaatu kanatti kaa'achuu yookaan gonofaa qaban keessa guduunfachuu maaltu dhoorge? Yaada bareedaadha. Inni kun akkam seete namoonni keenya kaleessa bifa saniin haala saniin haa baratan malee aadaan uummata keenyaa seerri uummata keenyaa haarumaa deemu. Kaleessa gaaddisatti barannee daddachatti barannee har'a ammoo galmatti hin barannu mana barumsatti hin barannu wanni jedhu hin jiru. Haarumaa deemu waan ta'eef dogoggorri guddaa yeroo ammaa kana jiru maa inni sirna gadaa aadaa keenya deebisuudhaaf dirqama muka odaatii fi muka daddachaa soquu hin barbaachisu kun dogoggora. Maaliif heeraa fi seera kaleessa daddachaa fi oda irratti baratame san fuudhanii seektaroota yookiin ammoo galmatti deebisuudha hin danda'ama. Kanaafiyyuu dhaloonni ammaa kun maal ta'uu qaba akkuma jirutti bakkuma jirutti daddacha deeboo osoo hin taane idduma jirutti namoota eenyummaa keenya hubannoo heeraa fi seera kaleessa uummanni keenya ittiin bulu quba qabuun bakkuma jiranitti barachuudha qaban. Idduma jiranitti dirqama deemanii tarree galanii abbootii gadaa wajjin yaa'a deemanii barachuun amma hin danda'amule hin mijaahule. Gadaan dhaloota ka jedhameef kanaaf gadaan dhaloota inni jedhameef dhaloota wajjin deema wanni martinu. Gadaan bishaan yaa'u jedhama. Sirni gadaa bishaan yaa'u jedhama. Bishaan yaa'u amma yoo waraabattee dhuyde booda isa deebitee dhuydu hin taran. Sirni gadaallee akkas. Haala kaleessa abboonni keenya ittiin nu bulchite ittiin nu barsiifteen har'allee dhaloonni kunillee deemnoo jenne hin ta'u. Dhaloonni kun idduma jiru kanatti haaluma amma teknooloojii waliin wal qabatee barachaa jiru kanatti asumatti seera keenya akka kaleessaa san barachuu qaba jedha dhaloonni ammaa kun. Ammallee hundumaa isin deebisa. Maaliif jennaan seenaan kun seenaa yeroo dheeraa seenaa ammoo ilmi namaa waa hedduurraa barachuu waa hedduurraa qabatee ittiin dagaagee guddachuu danda'u waan ta'eef seenaa yoo jallate sabni tokko karaa irraa dabee waan hin taane keessa seenuu danda'ama. Achuma si deebisa isa kaleessaa sanii yeroo kaleessa Oromoon hin baratiin dhugaa akkuma jenne kana odaa jala jira mana abbaa gadaa keessa jiraachuu dandeenya.
Adda kuno adunyaan barattee guddattee qaroomtee akkuma dura dubbatte kana gabbaaftee fiddee jirti jechuudha. Namuu yeroo nadhaa afaan keessaniin baradhaa aadaa teessan barsiifadhaa ka jedhutu jira. Uummata keenya hoo maaltu aadaa sanii fi afaan san barsiisuu kan dagaagsisuu irratti maaltu dhoorge? Manni abbaa gadaa karaan isaa labbaa dahoo miitu miti dirree bal'oo gubbaa. Manni abbaa gadaa karaan isaa labbaa dahoo miitu miti dirree bal'oo gubbaa. Silaa waan wallaalu ilmi mana abbaa waatu jira maali wanni nama dhibaa. Silaa waan wallaalu ilmi mana abbaa waatu jira maali wanni nama dhibaa. Akkaataa seenaan itti baratamu akkaataa seenaan tokko itti barateetiin seenaan dhalootaaf darbuu danda'u seenaan yeroo ammaa kana bifa lamaan kan qoratamaa jiru. Seenaan mul'ii olii kan qoratamaa jiru. Seenaa kana gaafa mul'ii ol qoranne mul'ii gaditti waan hafa waan ta'eef seenaan kun qulqulluu ta'uu hin danda'u. Seenaa kana gadi fageenyaan akka dhaloonni baratuufi gadi fageenyaan jalqabarraa yoo ka'ameetiin hin qoratame nama rakkisu. Kanaaf dhaloonni haala salphaan argachuu danda'a. Kana garuu akka hin taane maaltu godhe namoonni keenya dhalataan keenya yeroo baratu sadarkaa PhD sadarkaa maastarsii sadarkaa digirii irratti deebi'ee maal dalaga aadaa ofii qorachuu deemu. Jalqaba umrii isaa guutuu barumsa eenyummaa isaatiin waliin qabanne barumsuma addunyaa faayidaa addunyaa qofa barachaatiin ture. Erga sammuun isaa goydee waan isaa qabachuu hin dandeenye waan keessan qoradhaa jedhanii yuunivarsiitii keessaa yeroo bobba'anii deeman argita. Namoonni sun seenaa gadi fageenyaan argachuu hin danda'anii fakkeenyaaf waan tokko qabatanii bahan waan san qofaadhaan deeman. Seenaan ammoo akkasitti qulqulluus hin ta'u dhugaallee hin ta'u. Seenaan kan dhugaa ta'u waan tokko qorachuudhaaf yoo deemte waan qorattu san wama qorattu san iyyuu iccitii isaa beekuu qabda jalqaba. Namnummaan qorachuu deemu sun. Kanaaf yeroo jalqaba immoo gaafa iccitii isaa beekee jalqabarraa hundeerraa seenaa san ka'umsa isaarraa gaafa gadaa jenne gadaan eenyutume heeraa fi seerri isaa maali? Gadaa jechi jettu tun maalirraa moggaafamti? Eenyu moggaase? Akkamitti moggaate? Haala kanaan yoo gadi fageessanii jalqabarraan ka'in mul'imarraa yoo ka'anii gadaan yaa'a qaba, gadaan jila qaba jedhanii kan deeman taate fakkeenyaaf si kaasee hin danda'amu. Seenaan keenya wanni itti badaa jiru namoota seenaa keenya mul'iirraa ol qorataniidha. Inni lammataa namoota kitaaba seenaa keenya irratti barreessanii kallattii tokko qofaan barreessantu jira. Mee obbo Muhammad asuma isin dhaaba gaafii takka waan isin kaaftan yeroo hedduu deddeebitanii kaaftan keessaa waa isin gaafachuu barbaada. Gaafiin kiyyallee maal yoo ta'an suduudumaan seenaa qorachuun hidhaa olii seenaan Oromoo kan qoratamaa jiru hidhaa olii qoratamaa jedhan. Munni tokko kan margu biyyee keessaa ol margee hidda godhatee dagaagee muka godhatee damee godhatee damee kanaan ammoo deebee baala godhate. Yoo akkana jettan maal jechuu seenaan Oromoo hidhaa oliin qoratamaa jira yoo jettan maali mee akkam? Seenaa keenya kabarraa'u yeroo hedduu mul'ii oli yeroo isin jedhu gadi fageenyaan waan tokko gadi fageenyaan iddoo inni irraa bu'uureffame osoo hin taane namootuma karaa deeman irraa uma barbaadan. Fakkeenyaaf fuudhaaf heeruma yoo fudhatte fuudhaaf heerumni heeraa fi seera uummata Oromoo keessatti tumamee jira. Heeraa fi seera uummata Oromoo keessatti fuudhaaf heerumni akkami jedhee qorachuu qaba malee fuudhaaf heeruma keessaa damee takka qofa fudhatee dhaamata yookiin dhoysisaa geegahoo yookiin rakoo qaluu maal jedhee namni qorannoo geggeessutu jira yeroo ammaa kana. Uma dhagaye qofarraa jechuudha. Jalqaba waa'ee fuudhaaf heerumaa hin qoradha yoo jedhe fuudhaaf heerumni heera keessa jira heera Oromoo keessa. Yoo heera Oromoo keessa hin jiraate wanni qorataniif hin jiru. Yoo heera Oromoo keessa jiraate immoo heera Oromoo san barbaaduu qaba waa'ee fuudhaaf heerumaa kan dubbatu jechuudha heera keessatti. Gaafas achirraa argata. Achirraa gaafas dhufe immoo fuudhaaf heerumni maal akka qabu? Jaarsa fixeensaa, geegahoo, dhaamata, dhoysisaa, shanoo shananii, rakoo qaluu, geessituu waan hundayyoo achi keessaa argata jechuudha. Achirraas dhufu. Jalqaba waan kana heeraa fi seerri tumee fi hin tumamne seera Oromoo keessa hin jiraa fi hin jiru osoo hin beekne waan tokko mata duree tokko qofa qabatanii qorannoodhaaf deeman. Wanti kun ammoo dogongora ta'a. Seenaa Oromoo fuudhaaf heerumaa jedhamee wanni sun galmaa'eetiin taa'a waan ta'eef yoo wanni sun heera keessa hin jiraatin yoo seera keessa yoo heera keessa jiraate ammoo heera isaa sanirraa bu'uurarraa baasanii osoo qoratamee jedha. Akkasuma ammas namoonni waa qoratan gaaddisa ta'anii
magaalaa taa'anii seenaa qoratu jira. Magaalaa keessa taa'anii warra seenaa qoratu jira. Seenaa magaalaa kan dhufu haala adda addaatiin namni maanguddoon gara magaalaa dhufaa, walgayiidhaaf hin dhufaa, yaa'a tokko tokkoof hin dhufaa, namoota kanarraa qorata. Namoonni kun ganda isaanii deemanii namoonni achirraa dhufan kun hagam takka dhugaa dubbatanii, hagam takka seenaa quba qabanii wanni irraa isaan beekanii jirtu. Galmuma keessatti walgayima isaan dhufaniif irraa qoratamee irraa seenaan barraahaa jirutu jira. Kuni dogongoraa. Kanaaf seenaa tokko barreessuudhaaf fakkeenyaaf seenaa sikkoo mandoo barreessuudhaaf sikkoo mandoo maal akka isiin taate beekuu qabaa, dhaddachoota isii beekuu qabaa, sikkoo garan qubata, mandoo garan qubata, dhaddachi mandoo maali, dhaddachi sikkoo maali, sikkoo maaliin bula, mandoo maaliin bula jedhee gaafa kana beeke seenaa sikkoo mandoo qorachuu danda'a. Yoo kana hin beekin ammoo seenaa sikkoo mandoo qorachuu hin ulfaata. Asumatti ammallee obbo Muhammad waan isin gaafadhu. Kunoo seenaan hidhaa olii akkuma duratti irra deebitanii seenaan Oromoo gammaa hidhaa ol qoratamaa jira. Wanni qoratamaa jiru hidhaa olii gabbu'amee hundeen hin qotatamne hin dubbifatamne yookaan ammoo hin xiinxalamne jedhaa jirtan. Isin gama keessanii seenaa kana hundee ol kaastanii qorachuuf eessa fa'a geessan, maal fa'a gootan, gahee akkam taphattan? An akkuma isin jedhe jalqaba dhaddacha irratti baradhee heeraa fi seera uummata Oromoo baradhee akka nama kitaaba amantaa afaazutti afaazeetiniin naannoo kiyyarraa baradhee bahee ergasii ammoo dhaddachoota sikkoo mandoo dhaddacha baallii 20 fi dhaddachoota 100 baallii dhaddachi tokko dhaddacha 4 jalaa qaba. Dhaddachi tokko dhaddacha 4 jalaa qaba. Maaliif jennaan dhaddachi baallii tokko gadaa 5 irra maraa birmajii bultuma bahara horataa fi roobolee gadaa tokkicharra marti. Dhaddachi tokko jala dhaddacha 4tu jira. Mataa isaatiin 5 shaniin bakka 20 dhibba, jaarran dhibba, hookaan dhibba, gadaan dhibba jedhee kaa'e uummanni Oromoo kaleessa. Dhaddachoota sikkoo mandoo dhibbanuu iddoo inni jiruu fi kamitti akka inni galu eenyutu abbaan isaa bokkuun isaa eenyu ka jedhu miila kiyyaan irra deemee qoradhee akkasuma immoo deemuun kiyya sun ammoo qorannoo naa ta'e. Qorachuu qofa osoo hin ta'in deemuun kiyya irra deemuun kiyya sun qorannoo guddaa naa ta'e. Akkasuma immoo heeraa fi seera odaa nabee Macaatuu lama keessa heeraa fi seera odaa nabee qorachuudhaaf deemee odaalee bakka seenaa jiru hundayyuu dhaqeera. Maal barbaadani? Odaa nabeetii miti, abbaa gadaa odaa nabeetii miti, heeraa fi seera odaa nabee barbaada. Akka kalee inni ittiin biyya bulchaa ture jechuudha. Akkasuma odaa bultumis deemee Harargee jechuudha. Iddoo seenaa dhaquunu waa barnoota ta'a. Deebi'ee ammoo yeroo dhaqe ammoo iddoo sanitti abbaa bokkuu bakka sanii argatta. Bokkuun bakka sanii ammoo luba qaba waan ta'eef luba jechuun dhiigaan qulqulluudha. Daangaan sun ka isaatii, lafti sun ka isaatii, hangafummaan achi taa'ee waan dhugaa malee sitti himu. Kanaaf bifa saniin ani deemee qorannoo kiyya kana geggeessee har'a ga'e jechuu barbaada. Yoo amma kana deemtan kana qajeelumaan yookaan ifnanumaan abboota gadaatiin waliin baatanii warra battalasan jiru dhaddacha san jala teettanii irraa qoratan jechuudha akka jedhaa jirtanitti. Tole tumsa isinii godha yookaan qarqaarsa isinii godhanii waan kana isin barsii waan kana akka uummanni barbaadu tattaaffiin godhame jira. Kun waajiroota adda addaa haga gandaatitti haga dhiifama haga gandaatitti haga aanaatitti haga caffee oromiyaatitti jira waajirri kunoo. Waajirri kun maqaan isaa kunoo aadaaf seenaa jedha. Isaan kana keessatti wanni dalagamaa jiru, wanni godhamaa jiru, wanni uummata Oromootiif gaggahee uummanni Oromoo irraa fayyadamaa jiru jira. Akkasuma mana barnootaati jira. Kun mana barnoota namni marti afaan Oromootiin baratama. Mana barnoota Oromiyaatu jira. Oromiyaa keessatti manni Oromiyaa ka jiru cuftinu kan ittiin baratan qubee afaan Oromooti. Kanneen keessatti akkuma isin jedhe kana warri kun lachuu gahee qaban. Gaheen kun ammoo hin jira maqaan kun jechuudha. Maqaa kanatti fayyadamanii wanni dalagan, wanni uummata Oromoo irraa baratee dhala dhufuuf kaa'aa jiru jira. Warra ammoo deemtani kun ammoo waan kana mara keessa deemtanii argaa jirtan. Waan kana ofii deemee qoradha jettanii kana keessatti wanni isin agartan maaltu jira? Waajjirri aadaa turizimii akkuma maqaa isaa silaa wanti kun isa ilaallata. Waajjirri aadaa turizimii dalage moo hin dalagne eenyummaa uummata keenyaa kana dalage moo hagamta akka dalage ka jedhu kana uummataa dhiisaa. Inni biraa akka dhuunfaa kiyyatti waajjiroota aadaa turizimii irratti qorannoo geggeesseera. Waa'ee kana irratti maaltu gadi fageenyaan dalaguu isaan dhoorge ka jedhu qorannoo irratti geggeesseera. Maaltu isaan dhibee gadi fageenyaan hubannoo waan kanaa hin qabanii waa'ee aadaa turizimii
yuunivarsiitii baratanii bahan malee ganda keessatti waa'ee aadaa hin beekanii shaakalaan hin beekanii. Kanaaf maaltu isaan rakkise yeroo baay'ee natti himu abbaa gadaa jedhee itti dhufa namni abbaan gosaallee abbaa gadaa jedhee itti dhufa anatu abbaa gadaatti anatu haadha siinqeetii jedhanii waajjira aadaa fi turizimii kana yeroo uummanummaan keenya itti deemee rakkisutu jira. Beekee seenaa kanaan uummata kan addaan qabee araarsuu hin danda'u waa dalaguu akka inni hin dandeenye namoota fakkeenyaaf hubannoo qaban akka inni ofitti qabee dalasiisuu hin dandeenye abbootii gadaa warra abbootii gadaa ofiin jedhu warra qoraan murtii irratti hojjetu warra jaarsotaa kanatu ana abbaan asii abbaan gadaa ana qorannoolee anarraa qoradhu anatu beekallee warra jedheeni azaa godhatu jira. Ani gaafadhee rakkinni keenya kana kunis abbaa gadaa jedhee dhufee guyyarraa araaruma kanarra oolaa waajjira aadaa fi turizimii hunda isaanii maqaa dha'uun hin barbaachisu malee sii dha'uu danda'a. Guyyarraa yoo an dhaqu har'allee abbaan gadaa tokko dhufee kunillee dhufee an abbaan gadaa ana jedhanii kanumarratti ulfixaa oolan araarsuudhaaf heeraa fi seera abbaan gadaa ta'u waan hin beekneef namni kun wajjumaan rakkachaa oolti warri waajjira aadaa fi turizimii. Gama biraatiin ammoo qorannoo nuti dalaynu kanarratti qarqaarsi isaan nu godhan xalayarraa waan hafe homaan agarree garuu xalayaa numaa kennu iddoo nu deemuu barbaanne xalayaa nu kennanii nu geessanii saniin ala ammoo waan dalayneef inni kana ammoo bifa ispoonsaraatiin wanni isaan uummata biraan gaanillee hin jiru bifa xalayaa garuu xalayaadhaan nu deeggaru jechuu barbaadeetti waajjira aadaa fi turizimii akka inni uummataan dalayne ammoo ka godhaa jiru uummatuma keenya. Ani yeroo baay'ee itti dhiyaadheera waajjira aadaa fi turizimii maali aadaan akkana yoo jedhu narraa fudhatu yaada kiyya kana ittiin dalaguu hin danda'an. Guyyarraa himannaadha kan isaanitti dhiyaatu kana jedheetiin yaada akka uummatatti ammoo waajjira aadaa fi turizimii maal buusee maal dalagee waa'ee aadaa irratti ka jedhu kana uummatumaa dhiisaa uummatuma bal'aa. Karamanni baanga gaa'isa dhageenyal masaajid jabeessa. Senasa babaresa, senasa babaresa, senasa babaresa. Karamanni baanga gaa'isa, dhageenyal masaajid jabeessa. Senasa babaresa, senasa babaresa. Senasa babaresa.